Hi, akkam jirtu hordoftoota toora kanaa. Guyyaarraa mata dureen ani isiniif qabadhee dhiyaadhe game development kan jedhudha. Torbee darbe akkuma dubbannetti appilikeeshinii mobaayilii hojjechuun wanna gurguddaa lama nama gaafata. Inni tokko interfeesii dizaayin gochuudha. Sheeppii isaa, kalarii isaa, wantoota asirratti mul'achuu qaban. Inni lammataa immoo action yookaan on click listenerii batanootaaf hojjechuudha. Isa immoo dizaayin gochuu fi jaavaa fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf namni sororsi yoo ta'e sororsiisa jedhu asirraa amma fakkeenyaaf dugda duubaan maalidha sororsi wanni hojjetu jaavaadhaan katabna jechuudha. So interfeesii isaa XML dhaanii dalagnaa hojiin hojjetu immoo jaavaadhaan goonaa jechuudha. Kanaaf akka jalqabaatti geemii kana dalagnaa jechuudha. So geemii kanarra maaltu jira? Asirra text view tokko qabna azimma barreeffama kana kan mul'isudha. Inni text viewdha. Geemii herregattiin baratan kan jedhu ta'uu qaba. Boodan sirreessinaa. Geemii ittiin herrega baratan isa booda sirra immoo edit textii lamatu jiru. Text view lama kan tokko bitaarra jira tokko mirgaarra jira gidduu isaanii mallattoo ida'u jira. Isa booda ammas text view deebiin kee kan jedhu tokko tura. Itti aansuun bakka duwwaa lafa namitti deebii sana deebisu jira. So gooliin kana maalidha? Yeroo appilikeeshinii kana bannu randomly lakkoofsa lama akka inni nuu fidudha. Yeroo inni lakkoofsa kana nuu fidu bitaaf mirgaarraa siin nuu fida. Isa booda 5 eda'uu 6 yoo jedhee namni appilikeeshinii kana fayyadamu deebii kee bakka jedhu kanatti dhufee deebii isaa kata. Fakkeenyaaf asitti kan mul'ate 5 eda'uu 2 yoo ta'e nuti asitti yoo 7 deebifne yeroo nuun sororsi yeroo nuun jennu dudduubaan jaavaa koodii barreessina deebisa sirrii qabna nuti. Isa booda wanna nami galche sunii fi deebinni sirrii yoo wal fakkaata ta'e argatteetta inni bakka kanatti barreeffamu wayii finnaa jechuudha. Yoo hin arganne ta'e immoo irra deebii yaalii yookaan hin arganne jennee amma gaaffii biraa finnaaf innis randamii dhufa jechuudha. Lakkoofsa adda addaa automaatikaalii jijjiiramaa kan dhufu jechuudha. So kana gochuuf dura dizaayinii hojjechuu qabna akkuma baratame. So dizaayinii yeroo hojjennu warri kun text viewdha. Tokko isaaniif maqaa laanna warri nu barbaachisanii warra kanadha. Inni kun wanna jijjiiramu wanna hin taanee fi maqaa yoo laachuu dhiifneefis rakkinaan qabu. Konstaantii wanta ta'e wanta jijjiira vaariibilii wanna hin taaneef jechuudha. Garuu warri kun vaariibiliidha lakkoofsi kun ni jijjiiramu. Kanaaf maqaa laannee booda raanii erga ta'e automaatikaalii ofii isaaniin akka isaan of jijjiiran gochuu fi maqaa unique ta'e kennuufii qabna jechuudha. ID isa jennu. So ID kanaaf fakkeenyaaf maal jechuu dandeenya? TV left, text view left jechuudha abbreviation kun text view ibsuu fi batan yoo ta'e immoo BTN ni jalqabna. Batan click yookaan batan sororsi jennee eegaluu dandeenya. Asittis text view immoo staatasii arganneerraa fi hin argannee keenya bakka itti mul'ifnu bakka itti barreessinu jechuudha. Argatteetta hin arganne isa jedhu bakka kana finnaa jechuudha. Kun immoo edit textidha bakka lafaa namni itti deebii isaa katabu. Editable text jechuudha. Text view right inni kunis akka kanatti design godhachuu qabna jechuudha jalqaba. Akkamitti akka interfeesii design godhanii kilaasii lamaan kana fuulduraa irratti haasofneerra warri isa hordofni isa hordofaa kanaaf detailing gallu garuu highlightidhaan akkamitti akkasiin haala salphaan dalagnan isinitti agarsiisa. Maaliif fookasiin irraa jaavaa koodii irratti wanta ta'eef akkamitti interfeesii kana jaavaa wajjin walitti naseenu jechuudha. Kanaaf wanni important ta'u warra kanadha. Yeroo design goonu ID kennuufii qabna. Inni kalarii akka barbaadanitti jijjiiruu dandeessu wanna ta'eef. So appilikeeshinii dhuma irratti maal fakkaata? Wanna akkasiiti jechuudha. Appilikeeshiniin keenya kana fakkaatti. Dhuma irratti jechuudha. Bifa kanaan dhufa. Amma jalqaba yeroo bannu geemii herregattiin baratan isa jedhu dhufa. Tokko randamii dhufe amma kun yoon cufee bane lakkoofsa biraa dhufa. Tokko eda'uu 8 amma asitti lakkoofsa 9 galchame. Sagalgalchee sororsi yeroo jedhu maallaan jedhee argatteetta jedhe. Amma gaaffii biraa automaatikaalii jijjiiree naa fide. 9 plus 6. Amma sitti immoo lakkoofsa biraa yoon barreessa amma deebii dogoggoraa jechuudha. Mee 10 jedhaan. Hin arganneni sororsi yeroo jedhu hin arganne deebiinsaa 15 maaliif 15 ture wanna ta'eef jechuudha. So akka kanadha jechuudha kan nuun amma design gochuuf deemnu akka appilikeeshinii akkasii hojjechuudhaaf jechuudha. So asittis akkasuma lammata wanni hubachuu qabdanii amma geemiin hundumtuu levelii qabu yeroo taphattanii challenge jechuudha. Levelii tokko yeroo fixxan levelii isattaan fida ciminni isaa dabalaa deema. Kanaafis asirrattis maal gochuu dandeenya? Jalqaba namni herreega baru yookaan ijoolleedhaaf hojjenna wanna ta'eef
isa jalqabaa lakkoofsa xixiqqoo irraa ka'uu qabna. Randomly yeroo finnu jechuudha. Kanaafuu limit gochuu qabna. Kana value kana jecha random sampling yeroo fayyadamnu tokko amma sagaliitti goona kanas tokko amma sagaliitti goona jalqaba. Yoonni walitti aansee gaaffii 10 faa deebisee isa booda kompleksii lakkoofsa tokko amma 20tti jiru kana baay'isuutti akka hiruutti jijjiirraa fiduu dandeenya jechuudha. Cimsaa deemuu dandeenya jechuudha leevilii isaa sana leevilii itti jijjiirree. So mee gara koodiitti haa deemnu. So ammaaf new inni akaawunti create goona already. Maqaa kennuu fi dandeenya herregduu jechuutti jira maqaa isaa. Then next or asii wanna firruun qabu next name of it masitti amma isheen numattutti so finish yeah xiqqoo ishee amma interface build gootutti ni turti saniif eeguu qabdu ammasitti asirra hojiirra jira waan ta'eef amma kun dhaabbattutti jechuudha. Turuu isaa immoo capacity computer keessaniitu murteessaa amma akka inni turu fi amma akka ariifatu jechuudha. So amma almost xumuruutti jira. Yen xumuru. So amma jalqaba kun ofii maan create nu taate amma maqaa application keenya herregduun asirra dhuftee jirti. So default in hello world jetti dhuftee jirti amma nuni jalqabaaf wanna tokko iyyuu hin barbaannu. So ishees keessaan balleessaa haaraa kaafne design goona wanna ta'eef. Koodii kana isinitti meera dizaayinii isaa ilaaluuf yoo inni asittunna lafa koodii isaa ilaaluuf inni akkasidha. Kan Java immoo asitti qofaatti jira. Kanaafuu XML dha amma design phase irra wanna jirru. So gooliin keenya application keenya bifa kana akka qabaatu wanna ta'eef wanna akkasii dalagnaa jechuudha. Shape akkasii akka inni nu qabaatu. So sana gochuuf immoo maal gochuu qabna? Jalqaba kalarii isaa jijjiiruu dandeenya. Asirraa kaanee jira kalarii isaa akka nu fakkaatutti. So kalarii jijjiiruudhaaf text keessa kenne background kalarii jedhani as keessa seenne background jenne kalarii unicorn dhaan kennina kana sammuutti qabachuu isin barbaachisu internet irra jira unicorn color coding XML jechuudha. Fakkeenyaaf inni nu fayyadamaa jiru nu jalqaba fayyadame suni 00 F4 yoo barreessinedha. Automatically sida D3 amma isa application kana irraa wal fakkaateera jechuudha. Itaansanii ishee kana asirratti ishee kana uumuudhaaf application keenya irratti maal goona? Asirratti text view tokko daballaa jechuudha. Amma karaa salphaan isitti himatu koodiin tuqina akkamitti akkasiin design gootan akkan ofiisaan koodii interface isinii barreessu jechuudha. So amma nun text view barbaadnani text view kana qotonnee asirra keenyaan warri Visual Studio kanaan dura beektan akka sanaa jechuudha. So wanta asirratti mul'atu text property isaa wanta ta'eef asirratti barreessinaan maal jennee maqaa isaa barreeffama nuun barreessuu barbaadnu kuni geemii herrega ittiin baratan isa katabna jechuudha asirratti. Geemii herrega ittiin baratan. So as yeroo xumuramaa dhufa barreeffamni kuni asitti nu uumameera jechuudha. Yes. So size isaas guddisuu dandeenya yoo barbaanne. Amma fataa akkasumatti. Itaansanii maal barbaanna? Isa kan hojjennaan. Text view tokko lama sadii nu barbaachisa. Tokko lama sadii. Tarree galchine. Amma inni kun akka inni hojjetame ilaaluu fi asinicha dhufnee koodii bannee ilaaluu dandeenya. Ofiisaan isaan nu uumu. Kun kana design nu godheeti jira ofiisaan. Koodii duraan torbee darbee fi barreessaa turreenii kan. So amma dhufnee ofii keenyaan gara barbaannetti jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf size isaa yoo dabaluu barbaade fontii isaa text size jedhee asii point isaa kennuu fi danda'an 10 point yoo jedhee size isaa 10 point ta'an asii jechuudha. So guddisuu sirreessuu dandeenya maaf akkuma inni jiru taa'u. Intuku. So itaansanii warra text view lamaan keenya sanaatti dabalama. Sorry. Text kama asitti jalqaba duwwaa taatee akka isheen dhumtuutti. Akka isheen wanna tokko hin qabnetti jechuudha. So kanaaf wanni guddaa nama maqaa kennuu fi qabnaan achumaan. Jalqabaaf mee duwwaa ataatu. Asiin. Isa booda kanaaf ID kennuu fi qabnaan. ID isaa maal jennee slide irratti isinitti agarsiiseera design. Kanaaf maqaa kennuu qabnanne text view left jennaan. Text view left. Akkasumas sanaaf isinii dalagna.
mallattoo eda'uu gidduu jirti wanna ta'eef asitti text property ishee eda'uun godhe same thing gara biraa tokko nu barbaachisa inni kun immoo maal innis 0 okay text view maqaan isaa jechuudha right harka mirgaarra jiru jechuudha gidduu isaatti wanna barreeffamu isaas 0.0 akkas goonee jira so amma eessa geenya jechuudha kana paartii kana fixannee immoo deebii kee isa jedhu nuuf deebii kee isa jedhu so inni immoo text view dhaani so isas akkuma kanatti barreesse deebii kee no kun asitti miti kan gala asira deebii kee so asimo fuuldura isaa bakka namitti deebii isaa barreessu nambariidhaan boxi edit text nu barbaachisa boxi lafa namitti barreessu as kaawwanne isas saafimmoo maqaalaan maqaa isaa maal jechuu dandeenya wanna barbaanne kennuu dandeenya garuu dizaayinii keenyaatiin akka wal fakkaatutti edit text answer edit text answer wal fakkaatee okay maaltu nuuf batanii isa dhumaati batanii isa sirraa dhufni by the way koodii nu barreessaa irra nuuf isaa nama no wanna kana hunda jaal ofii nu katabaa jira so asiti batanii takka asitti dabalanna maqaa kenninaaf batanii kanaaf asitti on click yeroo bataniin kun click ta'u maal akka inni ta'u batan click innaan asiin booda Java irratti isatu nu barbaachisa yeroo inni tuqamu waan gochuu barbaadnu jechuudha so text property isaas barreessuu qabna nama sororsiise asiin dalagna amma wanna takka qofatu maafi labelii takka ishee bukkee namni argattee ta'an arganne bakka itti barreessinu jechuudha status text view status kana yoo dalagne sorry amma gara dhumaatti deemuu dandeenya irra jechuudha design isaa almost xumuranne text view finne style isaa sirreeffannaan kan hundu toora nu galeera jechuudha so amma interface akkasii qabna jechuudha mobile keenya irraa so kana rangooni check gochuu dandeenya maal akka inni fakkaatu yoo fe'ame jechuudha Java coding qabu amma sim jennee malaalla run then wait asirratti ni enna waan fakkaatu wait okay amma akkasii yoo goone boksiin isaa jira dizaayinii akkasii arganneera duwwaa jedha garuu amma yoo waa barreessinee ta'uudhee of cufa malee wanna tokko dalagu maaliif hin barreessinee waan ta'eef Java koodii of kalcha so kanuma fi amma Java koodii itti dabaluudha jechuudha walitti Java koodii isaa wajjin amma waa'een interface nun dhibdu jechuudha amma yes so asiti error jechuu jirti anyways it's working so let add Java code bira deemna amma kan walitti dhuf maal goona amma batanoota warra nu barbaachisan hunda isaanii meeqa qabna jirra warra barbaannu warra kana arfan maqaa isaanii waamneeti walitti hinan so text view meeqa qabna jirra 1 2 3 text view sadii qabna jechuudha sadan isaanii asirraati walitti hinan so text view jenna sitti text view sadii qabna ni jalqabaa maal jechuu dandeenya inni tokko isa bitaarra jiru text view left text view
right inni tokko immoo statusidha view status semicolon yoo rulii javaati amma java koodii kana isin barsiisu wannan ta'eef directly ofii keessaniin explore gochuu qabdu koodii fedhe java yeroo barreessinu semicolonidhaan xumurraa jechuudha asirraa so akkuma kana edit text tokko qabna lafa bakka itti deebii barreessinu edit text maqaa ishee deebiidhaan yookaan deebii jechuu dandeenya deebii maqaa barbaadan itti kennuu dandeessu batanii immoo tokko qabna kan batanii nu dhibuu dhiisuu danda'a anyways let's define ammaaf hin barbaachisu batanii so isa booda maal goona asitti erga kana katabneeti walitti naan linkii establish goona so isas dhufnee asitti erga on create keessa seennee jechaadha on create jechuun yeroo namni applicationii banuu maal akka inni hojjetu jechuudha automatically bakka itti define goonudha functionii waan ta'eef so as keessatti text view leftiin eessa akka jiru itti agarsiisnaan maal jenne id dhaan define gochaa turrani mee design irra geessis itti agarsiisni galuu danda'a asirraati ma fakkeenyaa fi koodii java koodii irra galle maqaan text view ni bitaarra jiru maalidha id ni isaa text view leftidha kanaafuu asirratti yeroo barreessinu find view by id ni resource.id na resource keessa jechuudha xml waan ta'eef resource.id tv left seeru walitti ni jechuudha isa wala semicolon keenya akkuma kana hunda isaanii akkasuma hojjenna text view right is equal to find view by id resource.id maqaa isaa duubatti kennine sanaaf waama inni kun isa mirgaa waan ta'eef mirgaa jenna akkasuma text view status can jirti find view by id resource.id text view status sadan sani hidhanne walitti amma kan nuuf edit text lafa sana deebii sana migalche sana wajjiniin walitti du so isa immoo maqaa isaa maan edit text deebii lafa namitti deebii galche resource jechuun xml jechuudha id maqaa isa duubatti itti baastan so maal jennee baafne isaa edit text answer jennee baaf so amma hunda isaa walitti hidhannee jechuudha wanna cimaa hojjennee irraa akkasuma mee bataniidhaaf itti daballaa sitti batan maqaa batanii ma tokko qabnani btn sororsi kanaafuu ishees walitti naan btn sororsi is equal to find view by id resource.id button click yes so al takkara deebne check aagun maqaan sun sirriitti establish ta'uu isaa walitti hidhaan keenya jechuudha amma fakkeenyaaf kan batanii gara dhumaarra jira wanni guddaan isa waan ta'eef button click okay button sororsi danni kun sororsi nami why not to America anyways budala alla sayo irari kabate okay so ega kana kasin dalagneti amma mal kona java ra egalanera oh sorry kana semicolon itti dibne dogoggorri kan nuft so walitti dhaan xumurame isa booda maaltu nafa lakkoofsa randomly generate gochuudha me rana goonu me wanno jenne kana asi errori yoo dhufe diima agartu yoo dogoggora qabaate so amma duwwaa jedhee dhufaa jira kan nuun barbaadnu randomly lakkoofsa adda addaa akkasitti nuuf fiduudha bakka kanatti lakkoofsa adda addaa jechuudha jijjiiree so kanaafuu randomly generate gochuu qabnaan isa gochuuf immoo functionii random jedhu jira isa fayyadamnaan random function amma fakkeenya rr inni random yookaan rr inni
random number keenya new random jenna. Lakkoofsa haaraa generate gochuuf waan deemnu. So isa booda asii maal goona randomii sana minimum if maximum isa amma eessaatti akka inni generate nu godhutti himnan. So isa akkas gochuudhaaf int integer jechuudha. Lakkoofsa integer qofa barbaadna manuun lakkoofsa float hin qabne like tokko lama sadii afur shan isa jennu jechuudha. Tokko tuqaa shan tokko tuqaa ja'a isa booda yeroo levelii dabalaa deemnu itti daballa isaanii amma salphaarraa kaan. So random number jennee galla is equal to rr dot next integer isa booda bound goona. Amma kan nuun barbaadnu 10dha. Lakkoofsa 10dha kan nuun generate gochuu barbaadnu. Duwwaati amma 10tti kan jiru jechuudha. So we bound it up to 10. And kasuma irra deemni kun amma isa leftidhaa fi rightidhaa fi immoo qofaatti fayyadamna lakkoofsa kana. So asirratti maalitti dabaluu qabna amma isa left view irratti akka inni nu barreessu ammoo karoorri keenya maalidha yeroo bannu as keessatti minimize taate kun as keessatti ishee duwwaa jettu keessatti akka inni lakkoofsa amma generate godhaa jiru sana akka nu fiddudha. So maqaa kanaan waamne immoo galchinaan text view left ishee jettu. So achi keessatti set godha jechuudha. Text view dot set fayyadamne jechuudha. So maqaan isaa asii qabna tv left dot set text isa amma generate goone kana lakkoofsa isaa asitti generate goone achi keessatti barreessina jechuudha. Dura keessatti barreessuu dura immoo lakkoofsa isaa generate goone kana gara stringiitti jijjiiruu qabna dura. Maaliif wanti boxii keessa galu stringii ta'uu waan qabuuf jechuudha. Value of eessarraa fudhannaa isaa asitti generate goone kana copying godhaan. Amma yoo run goone jechuudha. Inni kun automatically nu jijjiira. Mee effective amma wanna hojjennee kana haa ilaalu. Let's go. Argitanii inni kun automatically sagal ta'ee dhufeen. Inni kun garuu hin jijjiiramne. Isaafis akkuma kana goonaa jira wanni haaraan hin jiru. Innis akka inni automatically lakkoofsa biraa fudhatee dhufu jechuudha. So isas dabaluudhaaf immoo maal goona? Isa kana copy ma goone edit gochuudha. Itti dabaluudha asitti. Kan nuti jijjiirru inni kun nandamedhani maqaa biraatti kenninaan 2 jennee asittis isa lammaffaa. So view left isa jedhu right itti jijjiirra text view right. So yoo kana save goone run goone lamaan isaanii yoo amma mee haa ilaallu. Randomii fidatanii dhufuuf hin dhufanii isaanii. Yes, inni kun 3 fidatee dhufee fi isaanii. Inni kun 6 fidatee dhufee fi isaanii. Random number yoo na ta'eef jechuudha. Random number between 0 and 10 automatically generate godheera jechuudha. Kanaafuu yoo nuun 100 goone amma 100tti lakkoofsa jiran keessaa randomly nuuf fidee dhufa jechuudha. So wanna jalqabaaf inni amma kan nu hafu maalidha asitti namni erga deebii galchee jechuudha. Amma namni 3 6 9 mini yoo inni sororeedha yoo argateera argatteetta. Yoo hin arganne immoo hin arganne jedhee akkan himu gochuu qabna jechuudha. Okay, videoon kun waan dheeratee fi YouTube irrattis directly salphaatti waan dafee download isiniin taanee fi isa taanu ittaanseen isinii gadhiisa suma kana taansee arrumaa jechuudha. So kana erga fixxanii isa taanu duwadhaa. Galatooma inni taanutti